Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdulap. Barnoota imma imo wal qabate haalaan barbaachisaa ta'e wantoota 5 kan dirqama namni imo fayyadamu hundi beekuu qabu fi itti fayyadamuu qabu. 5 isaa tartiibaan kan waliin ilaallu ta'a. Wantoota sirriitti namoota fayyadan akkasuma kan namni baay'een nagaafataa jiru imo yeroo nama dawwalu namni naaf hin bilbiluu akkasuma namni naaf bilbiluu hin danda'u namni naaf bilbiluu ni danda'a bilbiluu hin danda'u wantoota baay'eetu jiru. Settingi sirriitti haalaan barbaachisaa tahan 5 imo irra waliin ilaalla. Keessattuu private chatii dabalatee jechuudha. Keessattuu ka haaraa dhufe kana dabalatee waliin ilaalla. Imo irra seenuudhaan tartiibaan waliin ilaalla. Haaraa taatan subscribe, like, share gochuun na waliin turaa isiniin jechaa eegan. Imo irra waliin seennee waliin haa ilaallu. Imo irra settingiileen 5 kun kan nuti beekuu qabnu kabi isa jedhu jechuudha. Inni tokkoffaa xiqqaa irraa gara guddaatti isiniif deema. Inni tokkoffaa maqaa nama tokkoo tuquudhaan yeroo tokko nama tokko yeroo tuyne background isaa adii qulqulluu akkasitti tahee arganna. Yeroo tokko immoo gurraacha hee mallattoo hin taane tokko fidee gubbaarra nuukaa. Maali wanni sun jedhanii screenshotii namoota baay'een natti erge. Imo kana yeroo irra seentan gubbaatti olat ofna asuma bakka duwwaa lafa duwwaa bakka xiyyi kun jirtu qabne ola haxoofna. Yeroo olat ofne gadhiifnu wanni kun ni gurraacha haala kanaan you are enabled privacy chat nuun jedha. Kana jechuun chatii sun privacy tahe mallattoo 01 fidee maqaa nama sanaa fuula dura kaa. Asirraa remove gochuuf kana ka gurraacha akkasitti gurraacha private tahee rataanan bakkuma gurraacha kana qabnee ol haxoofna mallattoo kana faa fidee kaa jechuudha. Yeroo akkas ta'u private tahee jira. Kan nama sanaa qofa gurraacha kan nama biraa adii qulqulluu arginaa jechuudha. Gubbaatti ol haxoofna. Yeroo ol haxoofne disable taane bakka normalitti deebina mallattoon sunis ni badaa jechuudha. Akkasitti chatii sunis ni addaate haala kanaan qulqulluu ta'a. Kana haala kanaan furmaata itti gootu jechuudha. Private irra gara normalitti gochuu barbaannaan jechuudha. So inni kan tuqaa sadantu ine gara fuula duraa waliin deemne ilaalla. Kanaga gubbaadhumatti olii haxooftu tuqaa sadantu ina maqaa namaa argatu ine booda video call fuula dura tuqaan sadan ni jirti. Tuqaa sadan sanatu ina tuqaa sadan tugne yeroo gara fuula dura deemnu haala kanaan nu baasa. Tokkoffaa private chat asitti ofii onii gochuu dandeenya. Block screen for call yeroo namni sun nu bilbilee video call waliin haasofnu akka namni sun screenshot nu godhanne video call waliin dubbata kana banuu qabna jechuudha. Onii ta'uu qaba. Yoo akkasitti daalacha inni godha yoo akkasitti banaa ta'e garuu godhachuu hin danda'u. Duubatti deebi'uudhaan asuma fuula kanarraa inni ittaanu maqaa nama sanarra tuquun gara fuula duraa deemna ammallee settingii dhodhokotaa wal keessaa baba'u hedduu qaba imoon kuni. Sanaan booda haala kanaan nu baasa tuqaa sadii gubbaatti nuuf dhufa. Tuqaa sadan kana yeroo tugne sadaffaa irra jirra. Sadaffaa waliin ilaalaa yeroo akkasitti gara fuula duraa deemne permission waan jedhu asitti arganna. Tokkoffaa asirrattis blog gochuu dandeenya nama sana yoo blog gochuu barbaanne permission kanarra seenna. Permission kanarra yeroo seentan permission kun haalaan barbaachisaadha. Permission kanarra tuqanna. Yeroo irra tuqanne akka namni sun nu bilbiluu hin dandeenye gochuu dandeenya. Call me ka jedhu kana nama sana walii barreessuu ni dandeessu isin bilbiluu fi ni dandeessu garuu akka inni isin hin bilbille gochuu ni dandeessu. Yoo akkasitti banamee jiraate call me ka jedhu kun yoo banaa jiraate namni sun isinii bilbiluu ni danda'a jechuudha. Yoo inni achi cufate garuu isin bilbiluu hin dandeessanii akka inni isinii bilbiluu hin dandeenye yoo gochuu barbaadan isii kana cufnaa jechuudha. Call me isii jettu kana ofii goonee daalacheessina. Yeroo nuti daalacheessinu namni sun nu bilbiluu hin danda'u nu garuu bilbiluu fi ni dandeenya jechuudha. Yoo banaa keenya garuu innis nu bilbiluu danda'a nus bilbiluu fi dandeenya jechuudha yoo onii goone. Invite me to private group jira. Namni sun nama tokko qofa kun namni sun gruppiitti nu galchuu danda'a akka ni danda'u gochuu yoo barbaadan onii gootu banaa gootu jechuudha. Akka ni gruppiitti isin hin galchine yoo barbaadan garuu isii biluu taate iftee jirtu kana ni daalacheessinaa jechuudha. Kanaafuu yoo banaa keenya gruppiitti nu galchuu danda'a jechuudha. Yoo cufne gruppiitti nu galchuu hin danda'u. Inni jalqaba call me dha. Akka ni nu bilbille akka ni nu bilbilu yoo barbaanne ni banna haala kanaan yoo akka hin bilbilamne barbaanne immoo ni cufnaa jechuudha. Kanaafuu faayidaa guddaa qabdi itti fayyadama. Akkasuma asirraayis yoo nama sana block gochuu barbaannes tartiiba kanaan dhufne blockii goona. Profaayilii keenyarraa haa tuqnu. Imorumarra akka seenneen profaayilii irra tuquudhaan inni arfaffaa
setting and privacy jedhee as jira. Setting and privacy kun kan nama mara ilaallatu. Inni jalqabaa kan nuti waliin ilaalle kan nama tokkooti. Sanaan booda chat and call privacy ka jedhu kanarra seenuudhaan settingii bareedaa immoo waliin ilaalla. Chat and privacy asirra galuudhaan inni arfaffaan egaa private chatii nama private keessa jiru irra tuqnee ilaaluu dandeenya. Nama private goone keessaa baasuus ni dandeenya. Akkasuma block screen shoot yeroo nama walii bilbilu screen shootii achirraa ofii gochuu dandeenya. Duubatti deebi'uudhaan as jala ni guddaan kan nuti waliin ilaallu inni shanaffaan call nuun jedha. Koolii jala achuma privacy jala koolii kanarra tuqachuudhaan namni baay'een isinii bilbiluu akka hin dandeenye gochuu dandeessu. Akka namni gonkumaa isinii bilbilee gochuu dandeessu. Everyone jedhu isa jalqabaarra yoo keenye who can call me dha eenyuun naaf bilbilu isa jedhu jala filannoo san jala jechuudha. Inni jalqaba everyone dha. Namni martinu naaf bilbiluu akka ni danda'u gochuudhaafi jechuudha. Namni email keessan argate namni qabu martinu yoo isinii bilbiluu barbaade akka inni bilbilu yoo gochuu barbaadan isa jalqabaarra kaayyattu jechuudha everyone dha. My contact isa lammaffaarra yoo kaayyattan nama isin maqaa save godhattanii qabdan qofatu isinii bilbiluu danda'a. Inni sadaffaan custom inni jedhu yeroo ratuuxan maqaa namoota isinii fida namoota kana keessaa haga barbaadan select gootu yoo feetan guutuu select gootanii hundinuu naaf bilbiluudha. Yoo hin barbaanne garuu nama haga feetan qofa as keessa select godhattu ekeleen qofti naaf bilbilu isa jedhu nama 5 nama 10 haga feetan godhachuun danii godhattu jechuudha. Custom isa jedhu irra tuuxanii nama haga feetan select godhattu. Fakkeenyaaf nama 5 kana nama 5 ja'an kun naaf godhuu yoo barbaade nama 5 kanatti select godheen dangoda namni 5 kun naa bilbiluu danda'a. Sanaan ala namni email kiyya qabu martinu naa bilbiluu danda'u natu bilbiluu fi danda'a jechuudha. Kanaafuu namoota barbaadan custom irra filachuu dandeessu jechuudha. Nobody ka jedhu immoo eenyunu akka naaf hin bilbille natti hin bilbille gochuudhaaf chaatii barreeffamaan naan dubbachuu danda'u garuu eenyunu natti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Everyone garuu hundinuu bilbiluu danda'a jechuudha. Block call namni isin block gootan immoo as keessatti dhufee isinii ba'a namni isin bilbila isaa block gootan jechuudha. Yeroo isinii bilbilan call blocks gootu jechuudha. Kanaafuu wanti kun settingiin as keessa jiru kun akka namni isinii bilbilee gochuu dandeessu nama haga feetan qofa select gochuu dandeessu hundinuu akka isinii bilbilu gochuu dandeessu namni tokkollee akka isinitti hin bilbiles gochuu dandeessu jechuudha. Settingii haalaan barbaachisaa ta'e kan namni hundinuu itti fayyadamuu danda'u. Inni jalqaba hundinuu isinii bilbiluudha. My contact nama lakkoofsa keessan qabu qofa jechuudha. Custom yoo keessan garuu nama barbaadan qofa irra kaayyattu namni isin block gootanis asuma setting and privacy jalatti argachuu dandeessu. Settingii haalaan baay'ee bareedaa ta'edha. Hundi keessanuu itti fayyadamaa settingii baay'ee barbaachisaadha. Hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuun dagatina. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.